Binsene eda kinubane Binsene anatin fakane Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii addaati. Qophii addaa keessan har'a maali yoo jettan ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa waggaa 2 guutuu isaa sababeeffachuudhaan biyya Ijipti magaalaa Kaayirootti hawaasa Oromoo baay'inaan jiraatan kanneen hojii daldalaa irratti bobba'an akkasuma namoota hedduu irraa yaada fudhachuuf deemna. Hanga xumuraatti nu faana turaa isiniif jenna. Binsene eda kinubane Binsene anatin fakane Binsene anatin fakane Egaa akkuma beekamu biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo keessatti hawaasni Oromoo hojii daldalaa garaagaraa irratti bobba'an kanneen baajaajii oofan maqaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin baanarii irratti tolfatanii hojjechaa jiranii akkasuma manni nyaataa Haacaaluu jedhamus magaalaa kana keessa jira. Hawaasni Oromoodhaaf jaalala artistii Haacaaluu Hundeessaatiif qabu iddoo hojii daldalaa isaatti illee bakkoota garaagaraatti agarsiisaa jiran. Mee isaan kana maaliif maqaalee kana akka moggaafatan naatoon isaan artistii Haacaaluu Hundeessaatiif qaban maal akka ta'e haalaan isin jaawale. Qophicha qopheessuun tan isin faana turtu Anna'imaa Umarii turtiin keessan hanga dhumaatti faana ta'uu isiniin jedhu. Binsene eda kinubane Binsene anatin fakane Binsene anatin fakane Akkam olte nagaa? Akkam jirtan nagaa? Mee maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya Amaan Hussein an jedhani dhalataa godina Baaleeti. Ganda Shaalloo jedhamtu dhaladhee guddadhee kan jiraadhu Kaayiroo. Tole mee hoggaaniif baajaajii ooftuu baajaajii keetii irratti suuraa artistii Haacaaluu argaa jirra. Suuraa kana akka maxxanfattuuf maaltu si kakaase? Wanti Haacaaluu yoo dubbatame waan dubbatamee dhumuu miti. An suuraa qofa osoo hin ta'in suuraa baajaajii irratti godhadhee qofa osoo hin taane onnee kiyya keessallee waan na jiruuf isa kaawwadhee jechuudha. Inni lammataa ammoo Haacaaluu wanti ani kaa'achuuf na kakaase tokko biyya baqaa keessa jira. Biyya baqaa tana keessatti namni biyya teenya san waan biraatiin beeka. Wanta nu qabnu haa baratan yookaan ammoo namoota nu jaalannuu fi bakka nuuf qaban ija teenya qaroo teenya akka isaan barataniif waan kana kaawwadhee jechuudha. Guyyarraa narraa tarsaasuu oolanii guyyarraa godhadhaa jechuudha. Isa baajaajii irra jiru osoo hin ta'in onnee kiyya keessa na jira, mataa kiyya keessa na jira. Kanaaf dhaloota irraa dhaloota dabarsuu waan barbaaduuf. Waaw, hedduu namatti tola. Mee Haacaaluun siif nama akkami? Haacaaluun anaaf waan itti tilmaamu hin qabu. Innuu jedhee jira. Haacaaluun akkuma inni jedhe san uummata Oromoo maraafuu qaalidha. Haacaaluun anaaf qarooti. Ijati. Tole, artistii Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee waggaa 2 waggaan lammaffaan isaa waxabajjii 29tti kabajama. Nutis kanuma sababeeffachuudhaan hawaasa magaalaa kana jiran kanneen akka keetii kanatti waan itti hojjetan suuraa isaatiin mimmiidheeffatan akkasuma iddoo mana nyaataatti bakka adda addaatti hojii daldalaa bobba'an irratti miidheeffatanii fi hawaasa biroo dubbisaa jirra. Mee Haacaaluun maaliif ajjeefame jettee yaadda? Haacaaluun wanti inni ajjeefameef tokkoffaa beekamaadha. Haqa isaatiif dubbatee haqa isaatiif falmatee dhugaa waan dubbateef dhugaa irra du'ee waan isaa dubbachuu hin danda'a. Nuti qaroo dhabne uummanni Oromoo karaa dhabe karaa daandii isaanii qaroo isaanii jaamsanii jechuudha. Kanaaf bilisiginnaan harka nu martee jechuudha. Karaa nutti dukkanaa'e. Uummanni Oromoodha akkuma diina isa galaafatetti callisuu qaba moo haqa isaa kana tattaafatee baasuu qaba jettamee yaadni fe'amaa? Wallahi Haacaaluu miti diinni keenya silaa argitee ka daa'ima xiqqaallee dhiiga hedduu qabna. Haacaaluu qofaa osoo hin ta'in wanti nu kafalachuu qabnu hedduu jira. Garuu diinni Haacaaluu nuuf warqii daa'imandii jennee ibsachuu dandeenya. Silaa waan jedhee ibsuun hin qabu Haacaaluu. Walumaa gala dubbii diinni isaa baddee hafuun ummata Oromootiif gumaa taatee hafti jedhee yaadaan. Gumaa nyaachuu osoo hin ta'in gumaa baasutu falaa jedhaan.
Tole gaamee amaan akkuma dhageenye dhiyeenya kana umrii tanaan ilmoo 5 bakkatti argattee abbaa 5 taatee jirta. Ilmaan keessan keessaa illee tokko maqaa Haacaaluu akka moggaastee odeeffannoo qabna. Mee kana gochuuf maaltu si kakaasee kana irratti ibsanuu kenni yaada? An Rabbiin akka fedhe qaba. Alhamdulillah dura dursa Rabbii sadarkaa kanaan nagahee alhamdulillah jechuu barbaada. Ittaan suudhaan ilmaan an argadde ilmaan addaa waan hin ta'iniif ilmaan Oromoo waan taateef tokkoffaa dursarraayuu kaasee uummatuma Oromoo waliin maqaa baasuufit ture waan waliin galleef yeroo sanitti maqaan hin moggaaneefi Haacaaluu Hundeessaa jedheen Nuuraddiiniin jaalala isaaf qabu waan biraa godhee of ejjeesee of fannisee mul'isuu waan hin dandeenyeef jaalala isa jaaladhu ilmoo xiyyaan mul'isaa jechuudha. Kanaaf ilmoo xiyya maqaa ittiin baasee Rabbiin ilmaan 5 naa kenne 5 keessaa 4 qaba. Isaanis nagaa qabanii nagaan jiranii jechuudha. Hedduu namatti tola. Ilmaan kee Rabbi siif haa guddisuu siin jenna. Mee dhumarratti sirba artistii Haacaaluu keessaa akkaan kan jaalattu yookaan hundaa ol kan jaalattu kamii yoo dandeesse sagaleen nu jedhe? Sirba Haacaaluu kan akkaan jaaladhu jirra jirra. Jirra 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 kunoo har'arlee jirra sirbaaf sagaleen xiqqoo naaf mijatu sirba jirra jirra jedhuu fi oolmaa keetti ulfaataa jedhu haalaan jaaladhaan. Hedduu galatoomii amaan yaada nuuf kenniteef ulfaadhu maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin si galateeffanna. Ulfaadhaa isinillee maqaa Oromoo. Seene edaa kinubaane seene anaatiin fakkaane seene anaatiin fakkaane. Maqaan koo Roobsa Mustafaa Hashimiin jedhama. Gaafa Haacaaluun du'u gadda guddaan natti dhagahame. Du'a isaa irratti immoo hanga fitii takka dhabuudhaan yookiin immoo haqni isaa bahuu dhabuudhaan hedduun gadda. Guyyaa Oromiyaan bilisoomte Oromoon bilisoomte haqni Haacaaluu ni ba'a jedheen. Halkan sana dhiistii hanga har'aatti Haacaaluun du'e jedhee nama dhufu jechuudha. Waan deebi'ee dhufu faanatti fakkaata. Kanaaf miirri guyyaa sanatti dhagahame miira addaati. Du'a isaa caalaa immoo haqni isaa owwaalamee hafuun du'a lama akka Haacaaluun du'eedha kan natti mul'atu. Yoo Rabbi jedhe biyyaa takka haqni Haacaaluun ba'a jedheetan abdiin qaba jechuudha. Seene edaa kinubaane seene anaatiin fakkaane seene anaatiin fakkaane. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya manni nyaataa Haacaaluudha hunuu kana seennee abbaa mana kanaa dubbisuudhaaf deemna yaada isaa walumaan kan hordofnu ta'a. Wanti mana nyaataa kana gaafa duraa bannee fi gaafa guyyaa boqonnaa isaan ni boqotu gaafa sana manni kun baname jechuudha. Naasiruma isaanii gaa mana kana mana nyaataa Haacaaluu gochuu qabnaa jennee ijoollee sirriyaadhaan isin mari'annee mana nyaataa Haacaaluu taasifne jechuudha. Kan bana immoo kan koo qofaa miti kan Oromoo hundaati rakkataan itti fayyadama kan qabus kan hin qabnes beelaanis itti fayyadame jechuudha. Haacaaluun nama akkamiiti? Haacaaluun Oromoo hundaaf goota hin jaallannaani du'uu isaatti immoo baay'ee itti gaddinee jirra. Gumaa isaa kun immoo bahuu qabu hin jedhan. Ayyoonis jaarsi biyyaas taa'ee mootummaa namtiisa ajjeese kana baasee kennamuu qaba hin jedhan. Guyyaa Haacaaluun ajjeefame san maaltu sitti dhagame? Halkan Haacaaluun du'ee dhageessu san maaltu sitti dhagame? Baay'ee gadda cimaa nutti dhagahame. Bakka jirullee ijoollee wal waamne baay'ee nutti akka taa'utti gaata akka taasisaatti. Tole mee sirba artistii Haacaaluu keessaa kan kam jaalatta? Mootii kan Baajii Faarfaarse sana hin jaallannaani. Muuziqaan immoo hin danda'u. Nyaata Haacaaluutti yookaan keessatti nyaachisee argaa jirra. Maqaan kee himiti? Maqaan kiyya Yaayaa Mamad Jaamaa. Haacaaluun akkuma gootota Oromoo keessaa isa tokko anaaf goota Haacaaluun. Akka goota tokkotti ilaalaa jechuudha. Haacaaluun gaadha of jecha dheetii lubbuu isaa kan nabee isaa fi gartee warra akkasumas yemmuusaa ijooma takka ilaalaa jechuudha akka waan goota keenyaati jechuudha. Akka nama tokkotti akka yaada kiyyaatti Haacaaluun inni Haacaaluu bahuudhaaf
tokkummaa barbaachisaa. Uummanni Oromoo haqa isaa kana jala bu'ee faana bu'ee barbaadu qabaa jechuudha yaada gumaa isaallee kafalamuu qaba jechuudha yaada. Haqa isaa baasuudhaaf garuu tokkummaan moornu barbaachisaa jechuudha ciminaan akkasii jechuudha. Sababa sirbisaa keessaa kan hin jaaladhu wal dhabnaarii kajoo haa argeete jechuudha. Sirbisaa sana hedduu na gammachiisa saniin nata. Sanillee galatumaa dhuftanii hin tafiin godhuu keessaniif. Edaa kinubane binsegene anatin fakane binsene anatin fakane. حياني مكان خيا اللي أحمد جامع خلينا نجرب هي مصر كذا حالي دوا جالو ديسا هم تلمان نساب ولا أمانتنا أكثر هم وقت كده وانا بتلقى واحد دو تيسا حق أدبو أول شيء أدبو أقسم وجه أمانتنا ما خنخستي نما قرتي إسا خناني بلس سجى متقاول كوسا خنا بسببته رد تنكارت تكفلتمو لبون أكفيه تدو نجت سيسا كروكا مال قدو دندني وان تقولون دندني تيت نتمو بته هدو أنما دبو أهلي ساتف لا يسا رب هذا نديس سجن أنا أكلم تقطيو يادي نمني منا إسا فود سون سببني إسا منا فود مال لابروت كمال تجانتون سببني إسا منا فود مالي بجام براخن ركون تنمو دنديس لين ودون مجرو يوشين سببا تاني منافورو سمالتو فدين أنا قافدة برا دبتش من مرتسم كتجت دو إساء ساش ما هركا قبلية مرتس أبان فدا راجاري ومند كان جالون دساد ويروبات كتودا في سلادن دمي بيجرالي وجواري كبيرن فدا تدو نتي كناي أكنا مرمو تقولي حال إساء كنمي قوتشي فرد دلقمي gochi akkasuma malee saayibal sarni dalagame haala akka malee ulfaatu waan ta'eef yeroo san silaacha jiraadhee susuu godhuu danda'e wareegama isaanii dabaleen hafalee sammuun xiyyeerraa na tasgabbooti jiraadhee turtii guyyaa tokko shaniif kana akka malee natti dhagame hagan ijoolleen kiyyallee mana keessatti jeeqamtu tokkan ka'e garuu humna keenyaa miti waan humna keenyaa ol ta'eef sabbarreetuma dandeenyetuma deemaa jirra jechuudha. Caalu waan sabbaranii dhiisanii miti waan dandeenii bira kutanii miti mallee biyyoon mallayyaa guyyaa tokkoof haayinni caalu hundeessaa akka bahu rabbii xiyyeerraa nan abdadha. Hatii fi alii isaatiif maal dhaamta? Ahli isaa, ilmaan isaa, warra isaa, haadha isaa, abbaa isaa rabbi haa jajjabeessu nutuufa silaa caalu horreen ta'in akka lafee fi lafa Oromoo tokkotti dhagahame abbaan ilmaanirraa kutuun haati ilmaanii kophaa hafuun haati isa dhalte kophaa hafuun abbaan isa dhalte kophaa hafuun hedduu namatti dhagahama. Ta'ullee gaa rabbi isaan haa dandeessisu isaan haa jajjabeessu waan gartee jireenya isaanii haastee ilma isaanii bareedaa dhalanii guddisan kadhaban onnee isaaniitiif jabina rabbi haa kennu. Ilmaan caaluu hundeessaa immoo qilxuu bakka geessee waa hundaanuu abbaa caaltu rabbi haa godhu jedha. Edaa kinubane binsegene anatin fakane binsene anatin fakane. Asaladdin Muhammad jedhama. Gooticha keenya Haacaaluu Hundeessaa erga of biraa dhabne waggaa lama lakkoofsifnee jirra. Haa ta'uyyuu malee wanti nama gaddisiisu hamma ammaatitti wayi dhugaa isaa hin agarre wayi immoo tugumaa isaa hin baafanne goonni immoo hin boqota malee hin du'u. Haacaaluun dhugaan isaa awwaalamus gumaan isaa bahuu baatus bara baraan onnee keenya keessa jiraata. Du'a Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee gadda hammana hin jedhamnetu natti dhagame jiruu kiyya keessatti waan ammas gadda hin beeku. So gadda sana irraa kan ka'e akka carraa amma yeroo karaa deemu gizee viidiyoo kana waraabbamu haga ammaatti kun waggaa lama tishertii isaa ofirraa qaba. Ana qofaa miti warri gadda Haacaaluu Hundeessaatirraa ka'an sammuu isaanii dhaban fayyaa dhaban hedduutu jira. Kun hundi jaalalaa fi gootummaa isaaf qabanidha. Kanaaf nuti dhaloonni Haacaaluu Hundeessaa dhugaa isaa barbaaduun dirqama keenya
gumaa isaa baafachuun dirqama kenna gumaa goota keenya rabbi nuuf haa baasu warra waggaa waggaan baay'eetiin waggaa yaadatoo osoo hin taane warra gumaa isaa baasee dhiiga isaa baase rabbi nuuf haa godhu jechuun barbaada. Haccee kenna bakka jirutti biyyoon itti haa salphattu ummata Oromooti jajjabina. Edaa kinubaane binseene anaatti hin fakkaanne binseene anaatti hin fakkaanne. Egaa maqaan kiyyaa Sheekh Jamaal yookiin Muhammad Jamaaliin jedhama. Waa'ee waggaa lamaan har'aa boqochuu Haacaaluu artisti Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisee miirota gaafa sannitti dhagamaa ture yeroo of duba deebine yaadannu miira baay'ee dukkanaan guutame abdii kudachiisaa kan ta'e kan dachii kana golgoleesse kan akka malee irraa bayyanachuudhaaf baay'ee namatti ulfaataa turedha. Boqochuun Haacaaluudha ammoo haa ta'u ibidda baay'ee qabsee jira. Akkasumaan goototiin hedduunis gara mana hidhaa warri hidhames jiru. Akkuma san immoo dhiiga isaa hordofee jegnoonni fakkaatan isaadhatis baay'ee wareegamee jira. Guyyaan suni guyyuma addaa guyyaa ardiin Oromiyaatii fi Itoophiyaa jedhamtu suni gaddaan baay'ee miidhaadhaan jinoosaaydiin irratti raawwatamerraa kan ka'e ibiddi gaafa san faca'e addunyaa kana guutuu miira addaa keessa galcheeti jira. Akkuma waliin quba qabnu ibiddi gaanfaayir yookiin gartee hadhaani Haacaaluu Hundeessaa rasaasni isa rukute darbee biyyoota guutuu waan naannoo kaabatis ummata kibbaa godhaa tures akkuma laallee agarru haquma isaa santu kana hunda danfisiisee biyya san hanga ammaa raasaa jira. Shira sanii kan hunda caala nama gaddisiisu garuu nam tokko kufuunuma jira garuu dhiigni isaadha. Shiraan hagooggiidhaan yeroo kana keessatti dhiiga isaadhaa dhossuu sanirraa kan ka'e dhiigumti isaaf duba deebi'ee ufiisaatiif uf gaafataa jira jechuudha. Haacaaluun akka waan ofii isaatiif irra jiraatee ofii falmaa jiruudhaati. Kana waan ta'eef jecha gaddi gaafattoo nu dhagamee yoo of duba deebinee yaadachuu dhiisutu irraa salphata natti fakkaata gama kootini. Akkuma jennu immoo guyyaa tokko dhiigni isaadhaa bahee addunyaa kana gubbatti dhiigni isaadhaa suni bahee akka afaan baasee dubbatu abdii qabna. Uummanni Oromootis kana duuka deemee hordofuudhaan immoo dhiiga artistii kana ol baasee borummoo ijoollee isaatiif illee akka irraa hafan taasisuudhaaf haqni isaa kun bahuun baay'ee barbaachisaadha. Addunyaan shiraan guutame kadhila Haacaaluu Hundeessaatiin dhiqame kuni guyyaa tokko ol bahee dubbataa jenneetuma yaada qabnaa jechuudha. Garuu dhiiga isaa rabbi abaasu jenna. Kanuma galatooma. Edaa kinubaane binseene anaatti hin fakkaanne binseene anaatti hin fakkaanne. Ani artisti Gammachuu Kadir jedhama. Gaafa artisti Haacaaluu Hundeessaa du'e sadi gadda guddaatu nutti dhagahame. Takka immoo jireenya kiyya kana keessatti rifadhee illee beeku akka guyyaa Haacaaluu Hundeessaa du'e itti rifadheetti. Fakkeenyaaf namni haaliin isaa yookiin waan tokko jalaan ta'e hin jiru. Guyyaa Haacaaluu kana guyyaa isa addaa rifaatuu isa addaa tokkotu nutti dhagahame. Haacaaluun namoota kamiiniyyuu addaa akka ilaalcha nama hundaatitti namni akka Haacaaluu nama hawaasa kanas garaa nyaatee jiru. Garuu haa ta'u malee wanni rabbi irraa dhufee rooltu otoo xiqqoon bubulee jechaadha malee waan biraatiif miti kana fakkaataa si jechuun jedhu. Edaa kinubaane binseene anaatti hin fakkaanne binseene anaatti hin fakkaanne. Maqaan kiyyaa Anwaar Muktaar jedhama. Waa'ee gadda Haacaaluudha guyyaa inni duusan gadda guddaatu na dhagahame. Rifachuun gartee guyyaa sanii gartee haga ammaa na keessa jirti. San bira kutee hoggaan dhaga'u imimmaan qabachuu dadhabeetiin miira hamaa keessa galee maaltu deemaa jira jee fiigee mana silkii irraa Itoophiyaa dawwalee akkas jechuudhaatu jiraa waan jiru gartee adda baafnee siimna naan jedhanii haga adda baasanii naa himanitti wanni amane takka illee hin qabu. Akkasumattis tahee gartee haga ammatti amata lamaan isaa amma kabajamaa jira.
haga ammatti mootummaan gartee gabroonfataan Abiyyi Ahmad haga ammatti dhiiga isaa jala deemee waan hin baasiniif gaddi isaa haga ammaa nu keessatti gartee summii ta'e nu keessatti hafe akkasumattis dabree dhaloonni dhufu gartee nurraan jalqabee haqa isaa warra baasu san keessaa gartee haqa isaa san haga baafnutti gartee abdiin kutannu qabsoon teenya ittuma fufti. Kana dhaamsi gabaabdumatti kan hin qabu galatoomaa. Seene edaa kinubaane seene anaatti fakkaane seene anaatti fakkaane. Mee maqaan keenya? Maqaan kiyya Abdulkarim Galgaluu Argooti. Mee baajaaj kee kanarratti suuraa artistii Hacaaluu Hundeessaa gadi suuraa kana maxxanfachuuf maaltu isa kaase? Hacaaluu Hundeessaa baay'een isa jaaladha. Hacaaluu Hundeessaa suuraa isaa tuktuk kiyya qofa irratti hin maxxanfanne yookaan baajaaj kiyya qofa irratti hin maxxanfanne. Hacaaluun anaaf asirratti maxxanee jira onnee kiyya gubbatti. Hacaaluu suuraa isaa silaamana kiyya dhuftee laaltee hanga sireen baatutti manni kiyya guutuun Hacaaluma jechuu ni dandeessa. Maaliif kun ta'e jaalala isaarraa kan ka'ee fi jaalala hedduun isaa qaba. Hacaaluu baay'een isa jaaladha. Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee jira Oromoo jechaaf ajjeefamee. Dhiigni isaatis hin baane akka yaada kootitti jechuudha akkan ani yaadutti hayyoonni Oromoo fi gootonni Oromoo akka haqa isaa kana baasan hawwii fi hawwiin qaba. Tole galatoomii mee sirba artistii Hacaaluu keessaa hedduu kan jaalattu kan? Sirba Hacaaluu keessaa kan hin jibbuun qabu kan hin haalaan jaaladhu sirba duraanii tokko innis tokkummaa kan jedhu. Mee sagalee nuuf sirbuu dandeessaa? Sagalee hin qabu garuu ni yaala. Yaale ayyee. Ayyee. Fardatu garbuu diide ji'a tuttufaa deemaa baratuu dabruu diide ofiin gungumaa deemaa baratuu barruu maali barruu barumaan dabraa hamma yoom nuuf dabraa tokkummaa tokkummaa. Tokkummaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa tokkummaan humna tokkummaa. Seene edaa kinubaane seene anaatti fakkaane seene anaatti fakkaane. Hayyee Toofiq artistii Hacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa isaa sababeeffachuudhaan hawaasa Oromoo magaalaa Kaayiroo kana keessa jiraatanirraa yaada fudhachaa jirra. Atis akka dhalataa Oromoo tokkotti mee artistii Hacaaluun siif maal? Artistii Hacaaluun nama qaaliidha. Nama saba ifiitiif je'eef dabarsee kanneen waan nama nu biratti hedduu qaaliiti. Hedduu takka guddaa nu dhaga'ama inni nu biraa deemuudhaani diinni waan inni uummata Oromootiif dabarsee siyaasaadhaanis waan haalaan qabsaaf jecha uummanni Oromoo diinni nu jalaa galaafatuudhaan hedduu takka nutti dhaga'ama. Tolemee Toofiq Hacaaluun maaliif ajjeefame jettee yaadda? Nama siyaasaa aktiivist nama siyaasaa jabaa tokko waan ta'eef jecha nama Oromoodhaaf dhaabbatee nama jabaa tokko waan ta'eef nama ija Oromoo waan ta'eef jecha diinni nu jala galaafate saniif jecha nu jala ajjeesanii jettee yaada. Mee haqa isaa kana baasuudhaaf uummanni Oromoodha maal gochuu qaba? Dhiiga isaa dhangalee kan akka lafatti hin hafneef uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Haala kamiin maatii isaa bira dhaabbachuu qaba? Haala kamiin mul'ata isaa itti fufuu qaba jettee? Wallahi akka yeroo hundaa dhiiga isaa kana baasuuf uummanni Oromoodha yeroo hunda sagalee ta'uufii qaba. Maatii isaa cinaa ijoollee isaa cinaa dhaabbachuu qaba. Yeroo hundaa'u miidiyaan OMN illee akkasumatti hedduu haa galatoomu ammallee waa'ee isaa akka lafan keenya
waa'ee isarratti yeroo hundaa'u barabaraan waa'ee Hacaaluudhaa kan irraanfatamu miti barabaraan akka yaadatanii Oromoon hundi akka Oromootti akka yaadatanii wagga waggaan waa'ee isaa kana gartee sagalee ta'anii dubbatanii dhiiga isaa kana deebisuudhaaf irratti qabsaaniin dhaamaa fi ijoollee isaa cinaatiif maatii isaa cinallee akka dhaabbannu fi akka Oromoon hundi akka dhaabbattuun Oromoodha. Anattin fakkaanne hin seene anattin fakkaanne. Maqaan kiyya Reedii Adam jedhama. Egaan ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa irratti wanti guyyaa jalqabaa natti dhagahame akkaan onnee kiyya cabse akkuma hundi keessanuu beektan anis waggaa lamaan kana akka tasaa dhukkubsadhee sireerra jira. Gaafa artist Haacaaluu Hundeessaa du'e naan jedhan dhugumatti onneen garmalee na cabxee bakkan ciisurra ol ka'e jechuudha. Sababni isaas hin amanne tasallee du'uusaa miti guyyaa sanii miti hanga har'a ani lubbuudhaan jiraadhe du'uusaa hin amanne. Hunda caalaa immoo wanti keessa kiyya garmaleetti nama deesse maalinni har'as Haacaaluun du'uusaa caalaa haqa isaa dhabeetiniin hayni isaa shiraan xaxameetiniin jiraachuu isaatu onnee Oromootaa cabse jechuudha. Artist Haacaaluu Hundeessaa hidhamee erga jedhe Jawaarii fi namoonni hedduu guyyaa hidhaman san Oromoo miti biyyattii sun guyyaa san waan baddee lafarra baddu nutti fakkaataa ture garuu hanqina keenyarraa hoomuu hin ta'amne haa ta'uti amma wanti nuti argaa jirru maalinni dhiigni artist Haacaaluu Hundeessaa biyyattii san akka mukaatti raasaa jira jechuudha. Kanaaf hayni isaa kun hanga ba'utti biyyattii sunis inuma raafamti sirni kunillee immootu guyyaa tokko baqatee hin ciisu jechuudha. Kana kan taasisaa jiru haqa artist Haacaaluu Hundeessaatii fi haqa qulqullootati jechuudha. Kanaaf artist Haacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa bakkuma jirutti rabbi haa jannatu jecha Oromoota hundaan ammas haqa artist Haacaaluu irratti sirriitti haa hojjennu jechuun dhaamsa kan kootii galatooma. Seene edaa kinubaane binseene anattin fakkaanne binseene anattin fakkaanne. Kama jama Haacaaluun gadda guddaatu nu dhagahame. Eegas guyyaa du'eerraa kaasee ilaarra waan dhufu nutti fakkaataa jira. Garuutu hayni isaa kan dhokote kun gaaf takka numa ba'a abdii numa qabna hayni isaa numa ba'a akka bagaanatti hin hafu isa hedduu na dhagahame waan hin keessa ture hin beeku halkan san baay'ee halkan guutuu taayitiin gaddaabu achirraa kaasee eega guyyaa sanii takkaa gammachuu agarra hin beeku gisee hundaa'u gisee suura sirba isaa dhageenyu gisee suuraa isaa agarru hin yaadan akka waan jiru ni du'ee isaatu amanaan jiru Haacaaluun eegatee baay'ee takka nutti dhagahame namoonni isaa ajjeesan san akka seeratti nu dhiyaatu akka nuti gaafataman mootummaas ta'ee nama qaama dhuunfaatiinis ta'ee akka namni isa ajjeesan nu baramuuf isaa dhokatu. Edaa kinubaane binseene anattin fakkaanne binseene. Haacaaluu Hundeessaan ana qofaaf osoo hin taanetti uummata Oromootiif jedhes uummata addunyaa guutuufuu nama qaaliidha. Haacaaluun artistii qofaa miti nama qabsaa'aadha nama saba ofiitiif wareegama guddaa kafalee nama qooma keenya keessaa onnee keenya keessaa baduu miti. Haacaaluun na birattis bakka guddaa qaba uummata birattis bakka guddaa nama qabu. Haacaaluun waan jedhee ibsuun hin qabu jecha Haacaaluu ibsaniin hin jiru akkaataa wareegama isallee hanga ammaa onnee nu balbalchuu jira. Taan immoo rabbiin isalleef dhiiga isaa haa deebisu jenna. Haacaaluun nuuf nama guddaadha. Tole Amiir Haacaaluu eenyutu ajjeeseettee yaadda maaliif ajjeefameettee yaadda? Tole egaa Haacaaluun eenyutu ajjeese ka jedhu ifa gala uummanni Oromoo bal'aan inni beeka jedheetii yaada. Ammallee haqa isaa kabaasuu qabu sila mootummaadha. Wantoonni sun kabar godhamanii akka wanni sun haqni sun hin baane godhamuun harki akka wal keessa jiru waan beekamuuf kun waan irraa haasa'amuu miti waan ifa gara garuu immoo nuti waan takka akka uummata akka nama takkaatitti wanni ani dubbatuu barbaadu maali Haacaaluun numa raafuuyyuu nama qaaliidha aartii guddisuu irratti isa argita qabsoo irratti isa argita nama ilaalcha garagaraa qabuu miti ilaalchi isaa akkana dhaabbataadha sababa kana ta'eef dhaabbileen siyaasaa taatee warri mootummaa taatee warri miti mootummaa taatee
walii galanii dhiiga Haacaaluu baasuun nurratti dirqama jedhee yaada. Carraan nuti qabnu takkittiin wal taane du'a Haacaaluu san dhiiga Haacaaluu san baasuun dirqama kennaa jechuudha. Uummanni Oromoo xiiqii qabaatu qaba. Bakka Lazzaa Awwaard jedhan san irratti argitanii jirtanii waan isaan godhan isin maruuyyuu ni beeytanii. Keessattuu bakka haati manaa Haacaaluu argamtetti bakka albamiin isaa addunyaa guutuu raasetti wantoonni akkasii sun uumamuu hangam uummanni kun akka nuuf bulaa hin jirre ni beekama. Sababa kanarraa ka'e uummanni Oromoo ilmaan isaatitti haadha isaatitti faamilii isaa guutuu irratti haamilee horuu qaba. Ani immoo hedduu faamilii isaa keessattuu haadha manaa isaa akkasitti jajjabaattee onnee godhattee uummata san keessa dhaabattee liqimsitee boo'ichisiisan liqimsitee onnee isiitiin akkasitti waan haganaa dalaguun isii waan guddaadha. Nuti immoo irratti gargaaruu qabna. Edaa kinuu baanee binseegene anaatti hin fakkaanne binseene anaatti hin fakkaanne. ስሜ ፍሬዘር ዘማርያም እባላለሁ። እዚህ ካይሮ ግብጽ ነዋሪ ነኝ። ያው የሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት በጣም ነው ያሳዘነኝ። እንደ አንድ ወጣት በጣም መከታተለው ነበር። የሱ ዘፈን ወደዋለሁ። አሁን ድረስ ብዙ ባንሰማው እንኳን የትግራይ ወጣቶች የሱ ዘፈን ደስ ይለናል፣ እንወደዋለን። ምክንያቱም የነጻነት ታጋይ ነው። በየትኛው በተለይ እኔ እንደ አንድ ወጣት መሆኔ የሆነ ነጻነትና ፍትህ ፈላጊ ስለሆንኩ ያው ኦሮሞ ላይ የሚፈጸም ካለም እኛ ላይ ይፈጸማል ብዬ ስለመጠረጥር እና ብዙ አዝኛለሁ። በዛ መልክቼ የሞተ ዕለት በጣም አዝኛለሁ። ግን አሁን ድረስ የሱ ፍትህ ማን የገደለው ወንጀለኞች የተያዙ የሚለው እስካሁን ምንም ነገር የለም። ምክንያቱም የዛን ዕለት ብዙ ጥርጣሬ ነበር። ግማሹ ወያኔ ነው የገደለው በመንግስት ሚዲያ፣ ሌላም ጥላሁን ነው እንዲህ የሚባል አንዳንዴ ብዙ ነገር ይወራ ነበር። አሁን ድረስ ግን ያ ብርቅ ያ የነጻነት ታጋይ እስካሁን የሱ ገዳዮችና እሱ ላይ ወንጀል የፈጸሙ ምንም እንትን አልተነገረውም። እኔ በራሴ ግን እንደሚመስለኝ ገዳዩ የነበረው ራሱ መንግስት ነው ብዬ ነው የምጠረጥረው። ያ ይሄ ስቴት ነው እንትን ባይሆን እንኳን ምክንያቱም ገዳዮችም ተፈተዋል። ግን አሁን የኦሮሞ ወጣቶች ማለት የምፈልገው የዚህ በጣም ውድ የሆነ የነጻነት ታጋይ ያው እሱ ጥበበኛ ሆኖም ዳር ደንበር ስለሌለው ለኛም ይወክላል ብለን ስለምናምን የሱ ፍትህ የሱ ትክክለኛ ለህልፈተ ሞት ያደረሱት ወንጀለኞች እንዲያዙ ፍትህ እንዲያገኝ በደንብ መታገል አለባቸው ብዬ አስተላልፋለሁ። anaatti hin fakkaanne binseene anaatti hin fakkaanne. Artisti Haacaaluu Hundeessaa anaaf artistii qofaa miti, nama hayyuu, nama beekaa, mucaa daa'imaa, nama rahmata qabu, nama uummata Oromootiif quuqama guddaa qabu ture. Artisti Haacaaluu Hundeessaa jechaan baay'ee ibsuun nama ulfaata. Keessattuu saba inni keessa dhalateen inni nama aganaati jettee isa ibsuun xiqqoo ulfaata. Haa ta'u garuu akka hafe wanni hin jedhamne hafe jedhamee akka garaa keenyatti wanni dubbannu akka nu hafe hin jenne qofaaf dubbanna. Haacaaluun akkuma beekamu sirbi isaa guutuun guututti nama qabsooti, nama hayyuudha, nama namaaf harka kennuu miti. Kanaaf akka inni saba isaatiif dadammaqinna hin goone, akka inni hawaasa isaa kana hin kakaafneef kanumaaf ajjeesan malee inni dhimma namarraa qabaate yookiin namatti daangaa darbeeti nama inni miidhee wayii jira jedhee hin yaadu. Mee artisti Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee waggaa lama guutee jira, haga har'aatti hayni isaa hin baane, haqa isaa kana baasuuf uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Haqa isaa kana baasuuf uummanni Oromoo xiqqaa guddaan tattaafachuu qaba. Namni nama ajjeese silaa akka seeraatitti akka seera addunyaatti namni nama ajjeese tokko seera dhiyaata. Seera ittiin bultu qabdi, heera ittiin bultu qabdi biyyattiin kamiyyuu silaa. Biyyi teenya akkuma beekamu seera waan hin qabneef, mootummaa waan hin jirreef, namni itti mata waan hin jirreef, namni sagalee namaa ta'uu dhabamuu irraa akka ka'e ajjechaa isa ajjeesanii biyyattii san keessa nagaan jiraachuutti jiru warri yeroo ammaa isa ajjeese.
kanumaaf nuti akka Oromootitti Oromoon dammaqee dhiiga ilma isaa ilma irraa du'e namni ilmi irraa du'e ciisee buluu hin qabu xiqqaa guddaan tattaaffii godhee eenyullee haa ta'u namni mucaa kana ajjeese namni nama ajjeese seeratti akka dhiyaachuu qabu Oromoon xiqqaa guddaan halkanii guyyaa irratti dalaguu qabaa Aliin jedhama. Hayyee Ali mee waggaa lammaffaa artistii Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan yaada hawaasaa fudhataa jirra. Akkuma sigarru kunoo maayikiroobaasa oofaa jirta. Dhalataa Oromoo tokko waa'ee Haacaaluu irratti mee Haacaaluun siif maali? Anaaf akka Alitti Haacaaluun qaama tokko isa miliyoona 60 irraa ijaarame tokko wallisaa qofa osoo hin taane anaaf beeka hayyuu fi gameessa namaati. Kuni gama tokkoon akka hiyyatti dhiiga nama tokko akka dhangala'ee qoratee baasuudhaaf itti gaafatamummaa kan qabu qaama mootummaa biyyattii bulchuudha. Gama kaaniin immoo qaamonni gama isaa jiran yookaan immoo sabni isaa lammii isaa tokko immoo waan isaan geessaa irraa eegamu san tattaaffatanii waan irraa eegamu san baatanii dhiiga isaa sana jechuun baasuun iddoo qabanii jira. Gama isaatiin Haacaaluun waan irra wareegame kana uummanni Oromoo hundinuu hamma danda'ameen tattaaffii taasisuudhaan aarsaa barbaachisu kafaluudhaan dhiiga isaanii baasuu fi akkasumatti kaayyoo inni irra du'e irra ciccisan jechuun galmaan ga'uu qabnan jira. Kana godhuudhaaf immoo hundi keenyaa irratti waliigallee waan tokko waan godhamuu qabu irratti jechuun aarsaa kafallee gama kaaninuu gama hundaanuu godhuu qabna jechuun yaada. Anatin fakkaane hinsene anatin fakkaane. Tole gaani maqaan kiyya Araarsoo Ahmadin Jaama dhalata Harargee lixaa aanaa biroo magaalaa Galamsooti. Artistii Haacaaluu Hundeessaa akkuma maqaa isaa artistiitti artistii Haacaaluu Hundeessaa artistiidha. Anaaf immoo artistii qofa osoo hin ta'in kallacha qabsoo uummata Oromooti. Anaaf Haacaaluun qabsaa mirga dhala namaa qabsaa mirga dhala Oromoo na fakkaata kan biraa wajjin goota inni. Tole mee Haacaaluu maaliin yaadatta? Ani Haacaaluu wanni yaadadduun wallahi sirba isaa sirba qabsoo adda addaa inni baasuu fi waa'ee gaafa Oromoo gaafa naannoo Somaaliirraa buqqaatee gargaarsa inni godhee fi bakka waan babbareedaa gocha babbareedaa Oromoodhaan godhee fi isa yaadadhaan. Mee Haacaaluun waan isaaf malu argate jettee yaadda? Haacaaluun wallahi akka mataa kiyyatti waan isaaf malu hin argine Haacaaluun. Haacaaluun nama jabaa goota qabsoo uummata Oromooti. Nama jabaa ture inni nama ajaa'ibaati waan isaan malu wallahi dhiigni isaatillee biyya jeetis yaadu waan isaan malullee Haacaaluun haga ammatti hin arganne inni. Wanni inni argate yoo jiraate gaafa Oromoo yoo bilisomte qofa na fakkaata dhiigni isaa deebi'ee kana fakkaata hedduu uummata Oromootiif waan qabsaa'aa jiruuf jechuudha. Wallee isaa keessaa kan haalaan jaaladhu wallee walleen isaa hedduudha. Walleen liiv ka dabarsee ture gaafa miilineem wanni addaraasha guddaarratti jechuudha. Geerarsa san hedduu jaaladhaan isarraa. Hedduu galatoomii ulfaadhu. Galatoomaa isinillee. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophiin addaa keenya dhimma artistii Haacaaluu Hundeessaa waggaa isaa lammaffaa isaa hubeeffachuun qindeessine isaan gammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Sagantaa kana akka itti boortanii fi yaadota gaggaarii akka irraa fudhattan abdii qabna. Warra amataan waa godhu akkanumatti waggaa sadaffaa artistii Haacaaluu Hundeessaatis akka wajjin kabannu abdiin qaba.